Shoror keessaan shanii uummata akka rakkisaa jiru of saaxile. Lubbuu lammiilee qulqulluu irratti badiisa hamma kanaa hin jedhamne gaggeessaa ture ammas akkumatti fufetti jira. Uummatni naannoo Oromiyaas garee kanaan hatamaa, hiraarfamaa, qe'eessaa irraa ajjeefamaa, shamarran gudeedaa fi miidhaa hamma kanaa hin jedhamneen mankaraarsaa tureera. Namoota qabuun qarshii humnaa ol ta'e gaafachuun hojii garee badii kanaa ta'uun beekamaadha. Yeroo ammaa kana qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ta'uu isaatiin barattoota akka qaban odeeffannoo karaa bilbilaa wal jijjiiraniin akka kanaa jedhanii jiru. Fayyaadha nagaa akkam? Nagaadha nagumaami. Maaltu jira illee? Qilleensi lakki wanti eegas waraammoo hin jiruun. Inni gurbaa uummata sana hin gadhiifne kana. Warri kaamu gadhiifamanii maa isaan immoo? Barattoonni sun anafe jira? Anafe hin jiruu naan jedhan kaleessa nangaa kaleessa gaafadheennaani nama afuriyyuu farfanuu gadhiisne nama shananuu gadhiisne naan jedhe. Viidiyoo sana waraabani? Waasani waraabanna fakkaate lakki waraabuun oolanu irraadhaa erguuf waasaan immoo nan gaafadhaa beeke. Waasani birraadhaa ture. Addunyaan afaan qabatee nutti duule miishoo Ameerikaan illee ibsan duratti baafte. Baay'ee. Mee waan sana qulqulleeffadhu amma jaaroliidhaan illee ibsa baasaa fi ittisa godhaa nuti ijoollee hin qabne nuti lola garaa baafnee jennaaniin jaaroliin iyyuu nu amanuu didde argitee silaakaa wanti keenyas waan qabatamaa miti namni odeeffannoo qulqulluu namaa kennu jiru. Hin gadhiifne waan jedhu kana jira. Mee waan sana qulqulleeffadhu. Qulqulleeffadhee si deebi'uure? Mee qulqulleeffadhu. Tole nan qulqulleeffadhaane. Kaleessa garuu gaafadhee gadhiisne naan jedhani amma nan gaafadhaane jedhe. Mee viidiyoo sana waraabuu fi gaafadhuuti amma na erga. Viidiyicha garuu waraabanii jedhani beektaa akka itti waraabanii. Kukkutaniituma keessaa wanti jedhanii malee tokko ijoollee haasofsiisu. Gaaga ta'e waliin raawwanuu bilbilaan dhaggeeffadhe beektaa. Maarree isa rakkoon qabu natti kukkutee miidhagsa. Nama tokko fa'aa haasofsiise nama tokkichatu haasanaa ta'e na fakkaate beektaa. Tokko silaa walirraa fuudhanii too'ii namni biraallee haasa'e bareeda ture nama biraallee osoo haasofsiisanii bareeda iyyuu beektaa. Maaliif hiriira galchaate wal duubaa dhaabaa fi akkasitti waraaban jenne? Mee viidiyoo isaa garuu ani sagaleen dhaggeeffadhe viidiyoo isaa na bira hin geenne eegayyee nan gaafadhee si deebi'aani. Kaayyemee. Tole. Kaan immoo ijoollee malee mallee ammallee dabalee kan isaan. Eenyu? Daa'ima xiqqaa wayiitii fi mucaa qeerroo wayii tokko iddoo hojiitii qabeedhaan kaleessamu. Abdiitti maabboon mataan naannee. Abdii gaafadhee naani dhiisii ati keessaa bahii naan jedheen jechuudha nan dhiisee maasee waan tokko gidduu. Irraa dhiisee waan barbaade haa godhu. Gareen badisaa bosona galee kun qabsoo osoo hin taane namoota ukkaamsee hiraarsuun qarshii humnaa ol gaafachuun yoo kaffaluu dadhabee ajjeesudha. Haa ta'u malee mootummaan namoota ukkaamfaman gadhiisisuuf opereeshinii taasiseen nama 167 keessaa nama 160 gadhiisisuun beekamee jira. Mirga namoomaa cabsuusaan kan ka'e dhaabbileen mirga namooma dhala namaa addunyaan ABO'n akka shororkeessaa biyyoolessaa jedhamu yaannetti murtaa'ee jira. Jarreen kun bosona keessa taa'uun qabeenya mootummaa fi uummatarraan miidhaa gahaa misoomni akkan hojjetamneef gufuu ta'u farra nageenyaa waan ta'aniif uummaticha kara hedduu nagaa dhorku. Kanaaf uummatni wal ta'uun garee shororkeessaa shanii kana saaxiluun nageenya isaa fi misooma isaa itti fufsiisuu qaba. Nageenyi boqonnaa sammuuti. Sammuun boqotee misoomaaf guddina biyyaaf yaada.